Silaa osoo Oromummaa ofirraa haqachuu hin danda'ama ta'e, Oromummaa ofii ofirraa haqanna turre. Wanna hin danda'amnedha. Uumaa Rabbi uume immoo ilmi namaa haxaa'ee balleessuu hin danda'u. Sila sonti godhamus hin jiru. Isheen duutellee duutee boqattee ka isa jiru ka isa jiraatti du'eetu gubate malee jechuudha. Isheen amma homaa nageessuu homaa nagartu. Waan hundumayyuu dhiistee keessa xaxattee sokkiteetti. Warri lubbuudhaan jiran garuu waan 70 laaqu, waan 70 kasu, waan 70 ajjeesu jechuudha. Nagaan mun irraanfanne, nagaan Waaqayyoo lafuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii, ani nagaa kooti fayyaa kooti. Waaqayyoon galanna haa gahu. Isin hundi keessanillee akka nagaa qabdan abdiin qaba. Asumaanii yuutuubii koo sabiskiraayibii, laayikii, sheerii naa gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf taanaani namichi kuni baay'ee na aarse. Ilma Oromooti. Afaan Oromoo dubbata. Oromoo qeeqa. Du'a Oromoo gammada jechuudha. Yeroon amma nuti keessa jirru kuni yerootti du'a walii gammannu osoo hin taane yerootti rakkina keessa harkisne wal baasnu. Yerootti gaafa rakkannu wal bukkee dhaabbannu. Yerootti kofallutti immoo kan waliin kofallu ture jechuudha. Oromoon tokko tokko keessa hunda miti. Akkuma yaraan jiru gaariin illee hin jira. Tokko tokko keessa afaansa ka daangaa hin qabne, ka safara hin qabne, kan maal naan jedhu hin beekne, kan safuu hin beeknetu jira jechuudha. Keessa immoo maal naan jedhu, maalan jedhaa, maafan jedhaa. Namni kun jedhamuu qaba moo jedhamuu hin qabu. Nama kanaaf jecha akkasii mala moo hin malu jedhee kan fageessa yaadu, kan sammuunsaa qaru, kan sammuunsaa fuulduratti malee duubatti hin deebine jechuudha. Oromoo keessaa immoo namni akkasii hin jira. Oromoon gosa lama qabdi. Oromummaatiin adda taane osoo hin taane yaada sammuutiin adda taane jechuudha. Amma mee namicha kana ilaala waan inni jedhu. Baga duutee jedha. Maaligaa baga duutee kan jedhu bakka isheen jiraattu jiraata miti. Waan isheen nyaattu nyaata miti. Waan isheen uffattu uffata miti. Mana isheen keessa jiraattu jiraata miti. Maaliif gammadame? Oromoo ta'ee sanuu afaan Oromoo barreessa. Sanuu Oromoo qeeqa. Mee amma mucaan kun du'uun ishii maal isa gammachiise? Maal irraa argata? Maal isa fayyada? Viidiyoo awwaalcha ishee irratti dhagaa kan inni baga nagaan boqattee haadhoo koo Waaqayyo lubbuu kee kan kee ibiddaa keessa siif haa buusuu jedhe. Maal argatame? Waan argatu qabaa? Ittuma fufa akkas jedheen. Warra isheetiinis baga gammaddee, firoonni ishees warri ishees baga gammaddanii. Amma gaa'ii namni kuni du'a mucaa kanaa gammadee jennamu, du'a mucaa kanaa dallane jennamu, akka koottani hin gammade duuti ishii isa gammachiistee na jechisiise. Maaliif beektu yaa Oromoo? Silaa akka diinni fagoof dhiyoodhaa afaan nutti qaratu mangaagaasaa banee silaa yoona kana gaaddisa walii ta'uu qabna turre. Mucaan kuni abbaan kiyya jana maal laaliin hiyyummaa keessatti nafiin, haati kiyya jana maal laaliin hiyyummaa keessatti nafiin, obboloonni kiyya ija namaa laaliin hiyyummaa keessatti nafiin. Ani biyyaa bahee seenaa isaanii jijjiiree ofis jijjiiree ofirra darbees nama biraa fanta'a jettee manaa baate malee manaa bahee reeffi koo xaxamee haa gadu jettee manaan baane akka kootti kun jechuudha. Ani gaafa manaa bahu haadha kiyya abbaa kiyyaatiin baradhee yoon sin gargaaruudhaa dadhabelleen jedhe mana namaatti galee hojjedhees wanna sin barbaaddan sinii gochuun dadhabu. Ilmi namaa kuni akkuma malkiin garagaraa amalliin garagara yaaduun sammuun namaa garagara. Fageessinee yaanna. Fageessinee yaanne immoo jilbasaa jalatti yaadullee hin jira jechuudha. Oromooma ta'e. Warra ishee jijjiiruuf manaa baate iddoon isheen itti galte suni yani iddoo carraan ishee gahee sun ishee fi ta'uu dinnaani kunnaan gahuu anaaf maatii kiyya naaf hin jijjiiru ala baheen dalagaatti baate garuu carraa isheen taane akka ishee yaadde osoo hin taane biyyi lafaa kuni akka ofii yaadetti immoo ishee oofe. Hiree ishiiti wanna gootuun qabdu. Silaa balaa kanatu sababa ta'e malee osuma achi baatee lafa nagaan bakka yaadde sana geessatti ta'e tarii nagaa jiraatti tarii immoo achumattu fayyaa otuma teessu du'uu dandeesse. Kuni wanna harka Rabbiiti. Wanna beeknu takka hin qabnu jechuudha. Garuu
gaafa manaa baanu iddoo guddaa yaadneen manaa baana. Iddoo guddaa herreegganneen manaa baana. Namni tokko tokko immoo akkuma isaa gowwaa obse'a. Akkuma ofiif gowwaa nama biraallee gowwaa se'ee arraba isaa sadaangaa hin qabne sana nama arrabsa jechuudha. Mee amma duuti mucaa kanaa nama gammachiisa. Nama guddaa isa sammuun isaa waa gaarii yaadu waa hamaa yaadu waan gaarii fi waan hamaa adda baasee beeku miti. Daa'imni xiqqoon waa'ee mucaa kanaa hin boossi. Maaliif? Manaa baate maatii ishee jettee obboloota ishee warra miidhamanii mana jiran ishee booddee harka qabuuf jettee manaa baate malee dureeyyummaaf manaan baane. Maaltu isa gammachiise nama kana? Duuti ishee maaltu isa gammachiise? Baga duute, baga gammaddan, lubbuun kee ibiddattaa namnitu maaltu isa gashee? Yoo gammadees afaan isaa qabateen taa'u garaa isaa keessatti. Oromoon kun hime silas maal goona takkaa keessatti uumamne takkaa keessatti dhalanne keessaa dhiqannee bahuu hin dandeenyu. Biyyi lafaa immoo darabaadha. Gaafa irra jiraan waan irratti hafnu fakkaanna garuu irratti nafnu irraa godaanna. Waan irraa godaannuuf jecha hamaatoo dubbachuu dhiisne, garaa walitti jabaachuu dhiisne, waan gaarii walii yaanne, harka wal qabnee lafaa wal kaasne, barcuma gaarii walii keenye, angaa gaarii wal jala keenye, buna gaarii waliin dhuganii waliin dabarsan bareeda. Essay baga duute, essay lubbuun kee ibiddattaa galu, essay baga gammaddan maatiin ishee firoonni maaltu jechisiise kanam? Sanuu Oromoo ta'e afaan Oromoo dubbachaa xiqqooma ishilleen qaanfatu. Ara rabbii isa ishee qaqqabsiisee siyaa qaqqabsiisu yoon jedhe anis biyya ormaan jira. Waan irra gahu hin beeku. Obbolaa dhiiraas hin qaba. Waan isaan irra gahan hin beeku. Obbolaa dubaraas hin qaba. Waan isaan mudatu illee hin beeku. Gin rabbi hojii kan kee kan harka kee barreesse kana qunnaa keessa fareessiifaa kennuun siin jedha. In ulfaata ilmi namaan ulfaata.